أنا في سوالين نارجو هندن دسنو بونكو ما يحدث بروس تنيجلمي بين كاتنا هاتي سو كمان ركو كبوا وديسو أنا في سر بيراسو قدينو كرا إذا كبتو من نجيل أنا وني أسرع هاسو يوجراد تنيجلي أنا وان هندا يوانتي أن هرس بروس ميرامس gammachuun jiraadheef wallahi an sababa keessanii kuma tokko hinaaso ani onne ummata oromollee qabsuuf barbaadu bu'aa bu'ii baay'eedha kan isin wajjin hin dabarsitanii isin jaaladha isin kabajaa guyyaa hundayyuu akka isin guyyaa hunda akka isin gammachuu kan koo argitan barbaada malee anaaf faamilii akka nuyi kolfuu nuyi taphatu akka isin argitan barbaada malee nuyi gadduu akka isin argitan waan hin barbaanneef an homaa wanti nan isirratti yarrallee borullee haasa'u hin jiru gaafa ammoo rakkoon natti jabaatee wanti hundinuu fuhina kiyyaa ol ta'e yaa isinii oliin bu'aa bu'ii hunda dabarsee ilmaan kan koo asiin gahadhe waan ta'eef haala jireenya kooti isiniifan hin qooda garuu ammoo haga an wanta tokko nin jira lubbuudhaan ilmoo kiyya nin guddifachaa jira gaafa an gabbahee yaa ummata oromoo akkanan ta'e kanan ta'e gaafa nan jedhee isinii himadhe isa kee rakkoon qabu narraa dubbachuu dandeessan garuu ilmi namaa ammootu miidiyaa miti kan waliin nu fuudhe haadha kan koo abbaa kan kooti kaanaaf isa walitti fuudhee jechuudha gaafa rakkadhe rakkoon humna kiyyaa ol gaafa fuudhee naan intala safuudhaan guddadhe rakkoo fanas ta'a malee silaa waan miidiyaa kanarraa bahuu baduu miti jechuudha abbaan warraa kiyyaa na dhiise na waliin jiraate rakkoo miti yoo na dhiise isatu na dhabe malee ani san dhabnee jechuudha sigalee homaa wanti natti irratti hin qabu an nama ofitti boonuudha confidence nama qabuudha nama percentage dhibbaatti ofitti amanuudha sigalee naafaa miti isa qaba fayyaa qaba yoo na dhiisee deeme hadeemu ka rakkoo hin qabu asitti madhee dhufee isinii madhee jaarti kiyya nagatee deeme isiniin jedhee dirqama akka isin aniif inni waliin jiraachuu akka beeysanutti an hammadhee isaa waliin suuraa ka'uu hin qabu bakka anaaf isa waliin nu arguu hin dandeessanu gonkumaayyuu hadhas borus siniigaleemi kanaafuu tiktookiin nuun hin guddee deemaati tiktokii irraallee balleessaa jedha namatu na hime dubartiin oromoo gaafa namni gabbahee rakkoo isii dubbatu hin jaalattanu maal rakkoo kiyya jaarsi oromoo hin jiru sheekatu jira keessatu jira jaarsa biyyaa jira ati maal rakkoo kaan hin beeyne kaati na haadhiisu kamaan rakkoo qaba waa wadhiisuun anaaf isarraan ba'e raasu guddaa hin ogaraa isaa qabatu maan nageen ani wanni asirraa haasa'u yoo jiraate inni galee ani waan hundayyuu wanti an har'as borus miidhamees gammachuudhaan jiraadheef wallahi an sababaa keessaniif uma tokko hin haasa'u ani onne ummata oromollee qabsuuf barbaadu bu'aa bu'ii baay'eedha kan isin wajjin hin dabarsitanii isin jaaladha isin kabajaa guyyaa hundayyuu akka isin guyyaa hunda akka isin gammachuu kan koo argitan barbaada malee anaaf faamilii akka nuyi kolfuu nuyi taphatu akka isin argitan barbaada malee nuyi gadduu akka isin argitan waan hin barbaanneef an homaa wanti nan isirratti yarrallee borullee haasa'u hin jiru gaafa ammoo rakkoon natti jabaatee wanti hundinuu fuhina kiyyaa ol ta'e yaa isinii oliin bu'aa bu'ii hunda dabarsee ilmaan kan koo asiin gahadhe waan ta'eef haala jireenya kooti isiniifan hin qooda garuu ammoo haga an wanta tokko isinitti haasofnetti miidiyaa nuun hin guddifatina haa ta'u osoo wanti fedheyyuu wanti fedhe uumameeyyuu suuraa ilmaan kooti namni tokko akka itti naa fayyadamu hin barbaadu maaliif ilmaan kan kooti jechaan waa baay'ee nabe atuu ilmaan kan keeniif hossotaa jirta gaafa isin naan jettammoo ilmaan kan koon isin naaf gammadaa du'aa'ee naa godha kolfa keenya tapha keenya malee wanni asirratti gadhiisaa jira anaa takka suuraa ammoo shiboo'ichaa suuraa ijoollee kiyyarra kaa argitanii naan argin leesh maaliif kiraarii du'aarra nu keessa maaliif boo'icha irra keessa ilmaan kiyya fayyaa qaba jilbeenfadheetti kadhadhee guddifataa jira maaltu si geessi jamma waan abbaa warraa kiyya maaltu si geessi gahaa siin ga'u sigalee gaafa gabbayaan abbaan warraa kiyya akkas nagatee deeme gaafa anis niin jedhe abbaan feetan haasaa miknaatu mana tuccitii mana kootii gabbaase jechuudha garuu ammoo amantaan kiyyallee naan heeyyamu warra miidiyaati miti warri anaaf abbaa warraa kiyyaa nufu innillee maatii qaba anillee maatii qaba jaarsa biyyaatu jira sigalee qeesiitu jira sheekiitu jira gaafa rakkoon wayinarra gee jaratti deemee himadhaa jechuudha ati manaaf abbaan manaa ammoo wal dhabuun waan haadhotii keenya hundarraa baheedha malee keenya haaraa miti otuma wal banneeyyuu nuti wal baduu miti osoo maaluu yoo wal goone nuti nama gargar bahuu miti jechuudha seenaadha isinitti xiqqaatee mul'ataa jiru seenaan keenya seenaa guddaadha nuti ilmaan 5 walirraa arganne alhamdulillahi rabbil alamin wal jaalanne
والجبنة والإنجرانة والإنجراتشو بانة غرغر بانة غرغر بهو بانة قوم كما أنا في سوانتي أدن وباسو هنجرو جيشو كنافو تيكتوكي كنون هنقود فتني تسجهزرا تقالي إما أن بيني وأتي بيته أنا موتو إساولي نصر ساري دمي فرصة عمد إسني تاو هندندو ممكن هذا من بيزي لشي والله كمال حازم أكنا من أبيكو تنصر تسعاني اللي نفيد شدين كانكو أبا وراكي ياولي ماتي وفتلي والله لازم أسرت وان فيني ولين هاسا كل فيني تبني جولي كناولي Isini gal anu nim feda garu ammotu ega wan hindam damne to ko wan gar rabbi ti du feda ko amal go chulanda no asrati wala macun dan de nyu lunganne postatu hindan de nyu bakka hala jirenyat ana fa bawraki ya haddas borus wal biratin wargu hindan de sanu gon kumayu sababa ni ta mali fakate mu addaba sai isini timu hindan daw kol fadu ma so ina gon imale Mera beda tina mi dibisa deti fun kopi linki na goda bili summa daga ya kashti kopi linki na goda sini gale wanti sin ana hitin na gargaru dan desan wallahi billahi akani matinki yakka isin jalan o so beitani wa rabbal kaaba warbi ya ala jirdan hundi ke sanu silalu kanu taninu dawatani jetu wallahi riyati yawle sila gafan ke wonna to ko gadi sai isin gammadani duwai nu gotani nu jajjabe tan animi mantu na huda jetu wa rabbal kaaba taninu anu an oso maltu yuna mudatetu sababa ke sani jecha an homa yu wantin hasa unju malifi gafa ambela ugafa na nukusa dugafa na rakat sintuna walin na tinajira wan sayf rabbi gaditi ana motu kabaja ke sani fu oso malu umame ya ukara rabbi ti wan fu himbe kam tini gale ilmana mati ilmina mani do gongora na mina mate endo gongore ninjiru sa hola mata nindo gongore ati ke na tumama arrafama wolgadisa mana ofiti bate bati jahabati torbo woggato ko mati sibratese wali araram ti jechu anada jarse ki yawlin wollole par jarse ki yanagate na rafude tini gale akkas na godi amma jarse kan ko guno so anagate nagate so jarti miti ta jechu da warqi fincoy to do fude wolin nin grata jetani ni yadu la yadu ani le jechu da samun ki yayuna ne yamotu maybe guya da wolin jirachu danda garu ammo zalaki wanti san wolin jiradan hinjiri jechu ana hada ilmani ta hada dira yoga tebe ofi dabe ofi do gongore ofi satif mi dabe mal an wanti na mi hinjuru hati dira ku sen ku ilwangi ya gafa guddate jechu mbe itani sinu yuwango tan tanifu hasan bayate farre danin feni la amana madi basadde rabbi dati ko pinki kuma shanna sensisa ammas borus rabbi guya qiyamati sikenna dejira demiti yona jala jirate yona daggeeffacha jirate sura ilmanki ya ati jarsabiya mit ati manguddo mit ati malat sijamaratu wan nama isa jalate dabeyu atuna ma isa jalate dabeyu Cigaleme ofi ke tifana gororte da dabde wango to dabde tiga dumidi ati had ati mali sijamara ati mali da kai titiki yana bas ati mali jarsabiyati mit manguddo mit sheki mit kesi mit oboleti tiyamit hada koti mit abba koti mit firiyadiya mit firakiya mit wallahi warra Abu akka onne ummata oromo chasite onne nke hachab wallahi lazim baay'ee akka ati san chasite video tallalani akka isaan rifatan jiruu kee keessatti gammachuun argatinat wallahi rabbi kiyatti kagadhe gaafa video suuraa ilmaan kiyyaarra du'a akka kiraarii du'aarra keessu argu wallahi lazim jechuudha afaan dhiiga natti aga ona afaan kiyyanadha lee anechuun ilmaan kan koo baay'eedhaan kan hin jaaladhu kiraarii du'aarra Malif na ke sikirari duarande an oso jarsiki haddas borusi sinima jarsiki o fokiran nadar ana qofarra hasa rabbe da ilman kan ko lubbudan amma an hamma lubbun jirutti sura ilman koti wan feti o betan sirbarra yuko adda sirbarra ni wan garagar wan ba ira godadati ka da youtube yu wan keri godati tishakala da garu ammo hazani rahin kaina isininje ya jama'a mati ka bangan ko ne du ko fada mati da dawa ka basini galeme Namni saati kana keessa wan saayikoon baay'ate jechuun deddeemee jira namni arga waan ta'eef nammoo maatiin kan koo
ega gaafa guyyaa ilmaan kana argadhuuti bu'aa bu'ii baay'ee dabarte abbaan kan koo lafa gurgureete kan inni na nyaachisee na obaasaa jira jechuudha. Isiin ammoo deemtee suuraa ilmaan kiyyaa gaddarraaf kiraarii du'aarra yeroo keessu warra ammoo asuma jala deemtanii afaan bantanii jechuudha bulookii jala kaa'ee isin galee kiraarii du'aarra kaa'adhaa isin hin jenne. Oduu amma namni tokko gaafa ka'ee wanta tokko haasa'u isin hin amanina hamma wanta tokko isinitti madhutti. Gaafa wanti hundi isaatuyyuu kuyna kan kooti olte anuyyuu gabbayee isinitti madha. Maaliif isin anaaf waan hunda koodha. Uummata Oromoo jechuun anaaf haadha kooti, abbaa kan kooti, jiruu kooti isinii galee seenaan isin hin dagatu jechuudha isinii galee. Kanaafuu wanni an jechuu barbaadu warri ammoo atuu suuraa ilmaan kan keetii ni poostota warri isin naan jettan ilmaan kan koo suuraa ilmaan kan kooti. Thank you Adoko, thank you. Suuraa ilmaan kan kooti wanni an poostotuuf uummanni Oromoo bu'aa bu'ii baay'ee na waliin dabarse. An uummata Oromoo irraa ilmaan kan koo dhofkadhee eessayyuu bakki an geessu hin jiru waan ta'eef sabni kunillee na waliin guddisaa jira. Waan isaan na nyaachisanii na obaasanii galata rabbiitiin asiin gahe waan ta'eef ana ilmaan kan koo uummata Oromoo irraa dhokachuu hin danda'u. Kanaaf ijoollee kan koo suuraa isaanii ol baasa, viidiyoolee kokolfanii taphatanii waliin kolfaa taphachaa ala bahenda an wanti ala bashannanee bahuuf yeroo nuti fiffiinu jechuudha. Wallahi laazim akka yeroo nuti fiffiinu yeroo nuti kolfinu akka isin laaltanii gammaddanuuf nama baay'eetu nama akka malee nama nu jaalatutu jira. Kanaan malee inni akka isin kiraarii du'aarratti naa hiituudhaafi akkas isiniin jedha. Warra nu jaalatan warra nu kabajan rabbiin isin haa jaalatu, rabbiin isin haa kabaju. Warri ammootu rabbii jedhaati akkaawuntii kiyya riippoortiin irratti godhaa jirtan rabbii isin uumeen isin qabe dhiitaa Oromoo koo wanti akkanaa kun bareedaa miti rabbi isin gaafataa. Hadda isin namni kana si godha sana si godhatanii akkaawuntii kan koo riippoortiin irra godha meebi an kan biraallee banachuu danda'a rakkoon qabu yuutuubiillee ni fayyadama. Live illee gara Facebookiitiin seenuun hin danda'a. Garuu ammoo maal isinii godha riskii daa'imman kanaa qabdan. Mee wannummaan isinii godhu maali? Mataan nu bu'uura buna qixatu.